Yoo ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo bakka jirtu hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti isiniif gadhiifnu argachuudhaafis mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kaayyoon YouTube kanaa oduuwwan wayitaawaa yeroo yerootti gadhiisuu, barsiisa sagalee waaqayyoo akkasumas viidiyoowwan babbareedoo jireenya fuula keenyaaf bu'aa buusan isiniif gadhiisuudha. Maatii keenyatti dabalamaan affeerraa keenya jaalalaatii aga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa gara dhimma keenyaatti ceena. Teekinooloojii seexanichaa tokkummaa 5G fi 666. Ani dafee nan dhufaa namni tokko illee gonfoo mo'ichaa isa kan keetiis duraa hin fudhanneetii isa qabdu jabeessii eeggadhu mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:11. Teekinooloojiin 5G teekinooloojii 4G daran fooyyessuuf kan kalaqame yoo ta'u 4G caalaatti harka 10 saffisaadha. 5G ofii isaatii 666 otoo hin taane hojii 666 milkeessuudhaaf wiirtuu ta'e kan tajaajilu kalaqa guddaadha. Akkamiin bilbila harkaa 5G qabu yoo qabaatte bakka deemtu hundumaa qabattee deemuun sin barbaachisu. Mana keessee deemtaa garuu maayikiroochiipsii gogaa keessaa awwaalattee qabaachuu qabda. Maayikiroochiipsii kanaan bilbila siif bilbilamee deebisuu ni dandeessa. Akkasumas nama barbaaddeef utuu bilbila harkaa hin qabatin bilbiluuf ni dandeessa. Maayikiroochiipsiin sammuu kee dubbisaa akkasumas waan ati fuulduratti gochuuf jettus ni beeka. Kanaaf nama ati bilbiltuuf deemtu akkasumas waan ati bilbiltee dubbattu mara ni beeka jechuudha. 5G qabaattee akkasuma maayikiroochiipii awwaalattee yoo jiraatte paaspoortii utuu hin qabaatin addunyaa mara imaluu dandeessa. Akkasumas baankii addunyaa kana irra jiran mara utuu qaamaan bira hin jiraatin tajaajilamuu ni dandeessa. Kana jechuun bakka jirtu jiraattee addunyaa kana irratti bittaaf gurgurtaa raawwachuu ni dandeessa jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13:16-18 dubbiftee beektaa? Bineensichi nama hundinuu xinnaan guddaan sooressi hiyyeessi birmadduun garbis harka mirgaa irratti yookiis adda irratti gubbaa akka qabaatu hin gochisiisa. Kana gochuun isaas namni gubaa bineensichaa isa duraa isa maqaa isaa yookiis lakkoofsa maqaa isaa argisiisu ofirraa yoo qabaate malee bituus gurguruus akka hin dandeenyeef kana keessatti ogummaan hin barbaadama. Lakkoofsi kun maqaa namaatiif waan dhaabbatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'a. Lakkoofsi isaa immoo 666. Wangeelli keenyaa akeekkachiisa kanaa waggoota 2000 fuuldura nuuf kennee jira. Kiristaanonni yaada maayikiroochiipsii bitachuun awwaallachuu akka hin fudhanne Biil Geets fa'aa waan beekaniif namni kamiyyuu talaallii dhibee daddarbaa amma addunyaa raasaa jiru kana fudhachuu qaba jechaa jiru. Adda dureen dhimma kanaa sochoosaa kan jiran garee citiiwwan addunyaa kanaa kan ta'an Freemason warra jedhaman gartuu kan Biil Geetsii fi mootota addunyaa kanaa bebbeekamoo baay'ee keessatti argamaniiti. Freemason hangafa Illuminaatii seexanichaa addunyaa kanaati. Kutaa darbe keessatti waa'ee Freemason baay'inaan isiniif ibsuun koo ni yaadatama. Talaallii kana nama hundumaaf harka irraa kennuun qophaa'aa kan jiran yeroo ta'u talaallii kana keessaa dhoksuun maayikiroochiipsii awwaaluuf deemaa jiru. Maayikiroochiipsiin ofitti fudhannee jechuun otoo hin jaallatin mallattoo bineensichaa 666 godhanneerraa jechuudha. Kana kan goonu yoo ta'e akeekkachiisa mul'ata boqonnaa 13 irratti nuuf kenname waan cabsineef seexanicha isa dhagaa boba'u keessatti gubachuuf jiru waliin gubachuuf jirra jechuudha. Oolee otoo hin bulin tooftaa kanaan seexanni addunyaa kana weeraruuf dhufaa waan jiruuf yaa uummataa dammaqaa. Akkasuma gareen iccitiiwwan addunyaa ergamaa seexanaa fiixaan baasan kun dhibdee uumuun addunyaatti facaasanii akkasumas immoo furmaata isaa barbaadu ergamni isaaniis kan of keessaa qabatee jiru rakkoo tarkaanfii faladha. Kana jechuun rakkoo tokko eega uumanii booda fala jedhanii uummata amansiisuun hadhaa sabni dhuguu hin qabne obaasuu. Fakkeenyaaf koronaa uumaniiru kun rakkoodha. Koronaa kana dhaabuuf talaallii barbaadu kun tarkaanfiidha. Talaalliin argameeraa namni kamiyyuu yoo talaallii kana fudhate malee hin du'aa jedhu kun ammoo faladha. Egaa eenyutu kana irra hafa jettanii yaaddu? Kaayyoo isaanii dhaabuu hin dandeenye. Sabni isaa waaqayyoo dhaabaa nuun hin jenne. Garuu kan gochuu qabnu dhaloota hubachiisuun akka of eeggatu taasisuudha.
Itti yaaduudhaan gareen kun bara 2012 eegalanii vaayirasii koronaa amma dhaloota akka baalaa harcaasaa jiru kana qopheessaa turan. Ergamtoonni seexanaa garee hamoon namaan sochoon vaayirasii kana qopheessaa harki walakkaan biyya Ameerikaa keessa jiraatu. Dhufaatii Doonaald Tiraamp isaaniif balbala gaarii kan bane gareen kun gara biyya Chaayinaa biyya waaqayyoon hin qabneetti imaluun hojii isaanii tokko jedhanii jalqaban. Waaqayyo isaan gararraa jira, isaan garuu akka waan waaqayyoon caalanitti jarjaraa jiru. Namoonni waa'ee hin baafne foolish people kunneen qaroomina haa qabaatan iyyuu malee dachee kana balleessuuf humna hin qaban. Sababni isaa uumaan dachee kana isaan waan hin taaneef uumaatu uumama isaa irratti aboo qaba malee seexanni har'as mirga hin qabu. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa nama hundaa akka qaqqabutti sheer gochuu hin dagatinaa. Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf YouTube chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna.